dursee akkasitti nimne moo waan tokko akkan goone sodaadhetan. Nama waggaa 4 guutuu gaa'ilaaf kadhatamaa baate. Yeroo agasgeessu gidduutti inni harka keessa galfate. Eenyuma leenci kun Siinaan tasgabbaa'e malee. Tasgabbaa'e naan hin jedhin. Nairuun dhuguma yerumte. Baay'een gaddaa Siinaan. Siifan. Meelaanaan fedha bultii dhaabbachuun qabdu bara. Yoo dirqabsiisee fuudhee natti an tarkaanfiin fudhadhu nan beeka. Lakki Siinaan. Kennaa namumti dirqamsiisee iyyuu hin jiru. Kan heerumte fedhii masheetiinidha. Hoogganaa isheetti heerumte yaa. Maalma? Fataa isheetti ishee fuudha. Siinanuma yaada. Ija koo duraa na baduu dide. Kennu. Miila lama qabaatanii fi muka lama yaabanedhan. Dubbii keenya irratti kaleessa bilbilee ture. Heerumuu keessa dhaga'ee jira. Maal jedhere? Maal jedhare? Siin maal sirfaasise? Hadha ga'uuti. ما قبلتني ما نتقول في السنجرة بين نقول سمعت يفهم سنجرة بار ما اللي يفهمنا ما لا قول يونا جتنا وجدوا كل ما لا قلنا بايسين يفهم سنجرة ما لقول ما لا قلنا كنون أبانكو جلومات نرادو سيفاني سيمس جلوي تفت دعاتي أباكي نيوم القبتي قددوه دودا برسين Baay'een gad. Waa'ee haadha kootii yaadannoo addaan qabu. An xiqqoo ta'ee osoo siifaniin deessuuti kan isheen boqotte. Abbaa koo garuu sirriittan yaadadha. Akkaataan inni itti ajjeesames akkasuma. Kanaaf adaadaa keessatti sin guddise ka. Eeyyee. Abbaan keenya akkuma ajjeefameen adaadoon mana abbaa keenyaa kireessitee akka ishee bira teenyu goote. Amma gaafa yaadutu adaadoon hin jiraanne waan nuti taanu akkamitti akka jiraachuu dandeenyu akkamitti akka nuti guddan sammuu kooti oole. Adaadoon kee eessa jirre amma? Achuma Ameerikaa duri manuma gandaa sana keessa jiraatti. An akkan mana barumsaatti eebbifamee ta'een hojii jalqabee liqaa baankii irraa mijeessee kanaan mana keenya durii sana haaromsiseen ture. Isheenis akka nu faana jiraattu yaade. Isheen garuu bakka dur jiraadhu addaan bo'ettee achuma jiraachaa jirti. Adaadoon kee baay'ee nama gaariidha. Baay'ee. Ati isaanitti baate. Dubartii cimtuu akka kee qabaachuun koo immoo anaan hedduu natti tola. Kottu isin qofa hingaa.
ko maal ko warra caala jaalatte garuu. Maal ko yoo gara jaalatte hin beeku jechuudha. Akkasumas ammas maal kee adda baafatanii filatu jechuudha. Waan dake. Galatoom. Maamti. Atoo maal ko jaalatte? Maal kee hin jibbu? Waan hunduma kee hin jaaladhaanis amala kee, bifa kee, cimina kee kan koo waan taateef yeroo hundumaa natti tola. Yeroo hundumaa gammadas. Anis akkasuma. Hello. Oh, bareedduu. Oro biko akkam? Maarree sagaleen kee nama mukaa fakkaata maal na jalaa taate? Qofummaa namumarraayyuu na ajjeesuu fedha. Oh. Naaf gala bareedduu ka. Homaa miti. Mee ala mijeessee booruu laaqana waliin nyaanna. Naa jiraadhu Roobiiko. Osoo ati hin jiraanne maal manna liqimsaa ture. Mee boru yoo sitti tole ala mijeessii waliin haa oollu. Oh. Dhiifama guddaa bareedduu kun hin danda'u. Hojiin natti baay'ata. Baalaa qanaatii fi galgala ogaan hojii dhaabee garuu waadaan sii gala waliin dabarsina. Tole haa ta'u Roobiiko. Nagaa naa ta'e. Tole. Tole haa ta'u bareedduu kun. Nagaa naa ta'e. Sin jaalladha. Anillee baay'ee si jaalladha. Tole. Nagaatti. Tole nagaatti. Biloko waaqayyoos kadhannaa kiyya dhageessitti firoodha haadha warraa gaarii naa kenneefidha. Aniyyuu barduraan sodaadhee kophaa kootti kireeffadhee bahuu yaadeen ture. Garuu meeluun nama baay'ee gaariidha. Hafachuu ana eenyutti na dhiifte? Amma dhiisee baru amma neeruun tasman jiraadha. Ani kanan jedhu Biloko. Barataa taatee mucaan akkas ta'aafii turte sun eessumatti badee? Boonaa moo? Boonaadhaa maqaan isaa. Isuma ta'uun isaa oolu. Ati sin irraanfanne jechuudha. Akkamitti ani irraanfadhatteeti Biloko? Yeroo inni biyya alaa deemuuf jettee waan kee tururfattee akkasitti boossu sana. Isumayyuu immoo firaa'ol akkasirratti hin beekneef waan hin goone maal qabda tureeyyu. Akkamitti ani irraanfadhatteeti? Inni arga Ameerikaa dhaqanii waa'ee isaa homaa dhaga'ee hin beeku. Ammaatis daddafitoonni heerumime. Anis mucaa keetan guddisa. Maalaa isaa hartaa caaltu. Otoo dhiirsi hin argamini waa'ee daa'imaa maalaa suftaa? Bilooti yommuu abbumti barbaadee argateeti. Abbaa barbaatee kadhatee si fuudha dhugaa rabbi. Meetumti naa barbaadinnaaf. Isallee kanuma keessan kanatu caala kan keenya akkanan turre adako. Jatteere.
Maani meelu ko maal taate gammaduun fakkaattu. Lakki xiqqoo dadhabeen kanarratti moo yaan sifeenis baay'ina yaaddeessaa jira. Sifan maal taate qofaa taate miti inni dhugaa keeti. Maaliif yommuu deebinu waamtanii nu biraan turtu amma qofummaatti bartutti. Sifan mana namaa jiraachuun jaallattu. Yoo tolee jette ayyaala. Maal jechuudha? Maaltu mana ormaa godhe? Mana obboleetti isheeti miti? Sirrii jettee firooko. Mee yaada ishee gaafadhee wadha waan isheen jettu. Sifuko torbee kana hojiin akka itti natti baay'ate sitti himuu hin danda'u. Baay'ee mana dadhabal kan beeyan kan gara dhugaa. Haa ta'u Roobiko. Hojii namni fe'ee yoo sitti baay'ates akkati hojii keessa yeraan hojjetu sitti namanan. Qofummaan garuu akkam si godhe sin gate mini? Filannoo maaliin qabattee ture Roobiko? Qofummaan hangam ulfaatullee baruun dirqama. Uumaa miti jedhamu akka yeroo gabaabaatti nus haala keenya mijeeffanna. Mee akkam yeroo isaan harmeen akkam fooyyee qabu? Siinoo koo harmeen jijjiiraman qabdu. Akkuma yeroo darbe argiteedha. Wanni sodaadhu beektaa? Osoo gammachuu koo arguu hawwitu Waaqayyo kana irraa ishee fudhanne. Tumuma namni dhukkubsatee maaf waa taatee sodaattamu? Jabaadhu dhiirri ishee jabaatee hoyyoo yeroo. Yaa ta'u. Akkam yarraa Saabodis kennalle? Sifuko torbee kana hojiin baay'ee natti baay'atee jira sitti miti? Yookaan torbee dhufu sirriitti as keessa ammati nagaa jettatti. Rakkoon qabu. Inni kaan hin qaqqaba hojiin hin dorsa. Waan na hubattuuf hin baay'ee si jaalladhamnu ga'a. Naa jiraadha. Atillee naa jiraadha. Nyaata. Jaalatte? Baay'ee namatti namni. Ati akkami? Wanta haraftu maal ture? Wanti harafni maaltu jira itteetti yaadu? Karoorsinaa, hin hojjennaa, hin nyaanna, hin dhugnaa, inni hambariyaa galatasaa. Si jijjiirama guddaa asirratti argaa jira jechuudha. Kan dhibu beektaa? Miilaalaan heerumuu ishee dhaga'een kun akkanatti akka salphaatti waa fudhatu natti fakkaanni ture. Maal gootaati waa'ee miilaalaa nama jiru miti nama du'eeyyuu hin dagatu miti dagadhee waa'ee ishee yeroo Dhugaa keedha. Waaqayyo immoo nama gaarii siif kennee si keessa. Innaa ta'u. Borosoo deebinee deemnee gaarii sitti hin fakkaatu? Maali reefu torban kun namni maal sitti hin tolle moo? Lakki jechuun roobsaanis qofaasaa jiraachitti. Taniif hojiin tokko tokko akka hin banne jedhee. Innillee dhugaa keeti. Mee waan hundumaaf iyyuu har'a laallee bor mareenee murteessina wayyu. Bila koo bidde. Kan raanfadhee si fidu? Rakkoon qabu dhiisi. Kanuma keetii yaaliif roobsaniif bilbila.
Bilbila hojiidha. Amma haadha manaa koo bareedduu waliin yeroo laaqanaan qaba. Kan hojjetti. Roobsaan hin kaasifu. Bareedis booda yaalaa fi. Hayyee siif ofaa bilbiluma. Tole tole. እናት ብልብላ ሄሎ Hey Sif. Akkam? Oh akkam Jirta? Inturtu moo? Lakki intur boriftaan deebina. Maaliif? Lakki dhimmuma hojjetiif galgalaasuuf. Haa ta'u nagaan naa jiru. Hayyee. Yeroo laaqanaa bilbilli nu odeeffamu. Obboleettii kooti bara. Obboleettii koo jechuun immoo ani hirriba koo keessaallee ka'ee nan kaasa bara. Haa ta'u. Nyaadhu kan. Gaasheetti miti? Nagaadha. Nyaata nyaannu? Wayya. Mee dureettiin kee akkam? Turiin koo nagaadha. Beekta miti yeroo dhiyootti immoo mana tokko keessa galta. Waaqayyo siniif haa godhu. Amiin. Kan nagaa kan gaarii siniif haa godhu. Eebbi kee kun garuu hin qaqqabaa. Lafan bu'uun qabata. Asuu jirraa yaaduu birraa jedhanii mammaakaniiti. Mammaasa kana moo dandeessa? Harree jaarsolii gidduutti guddanne. Dhugaamoo? Baay'ee gaarii. Dhugi buna gaariidha. Dabalataan atis jaarsomaa irra anis jaarsomaan jira. Booda nurraa eegamame eebbi. Caaltu. Ookoo biloo. Firoon fa'aa boru waan dhufannetti fakkaata. Boru dhufuu? Ishuu maaluma nuuna nyaachuuf ture biloo ko. Akkas taanaan daddafee meeshaa koo xumureen boruuf wanta nama barbaachisu sirreeffadha. Akkasii wayya. Anis garuu boru waan mana ooluufi hojii sin gargaara. Haala caaltuu hojiitutti baay'ee tatteetudha moo akkamiin nakkisa? Lakki hojiin akkasitti hin baay'anne illee nan beeka garuu borusuma wajjin ooluu barbaade. Isaallee dhugaatii hundumaa baruu qabda. Atis boruu hin heerumta bara. Waan hundumaa seeraan beekuu qabda. Ilaamee haadha keessa. Ittoon isheen hojjettu bara. Harka nama ciniinchisa dhugaa rabbi. Anumatu siin jedhe atis akkasitti bartee cimuu qabda. Kanaaf mana ooltee firoo sirreeffatte si wayya. Yaasi amma bara waan hundumtuu intarneetii irraa bu'eetu kan hojjetamu. Lakkii namatu siin jedha isuma kana siif wayya. Isumatu hunda guuta sitti meera. Jettee? Eega. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanii hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti.
gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Farniicharii All-like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Gara farniicharii All-like yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti parsantii 20 hir'isnee jirra. Akkasumas meeshaaleewwan tokko tokko irratti parsantii 50 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii All-like. Social media irra oduu jiruun laalaa. Maaltu jira ree wanti haaraa? Amtuun jiru maaltu jira teekteetu? Bunni kunoo galgalaan hirriba sun dhorkuu? Nakki. Amma boorri akka deemnu murteessite jechuudha? Yaa. Guyyaa bareedaa akka kanaa dabarsinee guyyaa nutti gabaabsite akka kasaara. Yeroo biraa bal'inaan dhufa. Amma garuu deemnee haala jiru sirreessuu qabna. Kanaaf murteessite jechuudha? Yaa. Kanaaf irra deddeebi'ee si gaafachaa. Tole gargaar murteessite yeroodhaan haaraaf nuti qottu. Hayyee buna nuddu? Lakki xiqqoos dadhabee waan hin jiruuf galeerra. Yeroodhaanis ka'uu qabna. Tole raafatti nan dhufaa. Namni gagaallee mamma xabbiqan. Abba. Akaakayyuun keenya yeroo hundumaa dhufanii nu ilaalu nuyi garuu baadiyyaa deemne isaan ilaallee hin beeknu maaf baadiyyaa nu geessitu? Meelaala. Nuti baadiyyaa dhaquu hin dandeenyu siin jedhe. Maaliif abbaa? Kunoo adaadaan keessan dhuftee sin laalti miti. Maal gootu sin achi? Maaliif abbaa? Maal taatu deemne abbaa? Ilaahi dhageessaa baadiyyaan baay'ee fagoodha. Isin dandeessanii achi dhaquu hin dandeessanii. Kanaaf dhufanii sin laalu waan ta'eef amma achan deemaa maal jettee nan rakkisiin. Uguma sheera maaliif baadiyyaan dhaqne? Atis dhaquu barbaaddaa? Eeyyee. Ijoollee dhageessu baadiyyaa deemuu hin dandeenyu siniin jedhe. Maaliif? Fagoodha isin immoo deemtanii achi gahuu hin dandeessani. Abba. Ilaa meelaala waa'ee baadiyyaa dhaquu maal dhiisa. Isaan dhufanii asitti yeroodhaan sin laalu. Kanaaf achan dhaqa jettee nan dirqisiisin. Nan rakkisii meelaala. Fide. Dhaqi qabsiifadhu kunuunsa kana asitti. Galaa gara manaa. Qo'addaa. Melu. Kottu malee rafna yeroodhaan akka kaanutti. Ati namtu jaalala qotiidhaam eessayyuu deemuu dandeessa. Of jajawai. Ela Roobi. Amma sababii waan tokko hin barbaadu. Obboleetti kooliin wal baruu qabna. Ila armi waan tokko sittam isheen mana kana nu wajjin jiraate taanaan mana kana si isheen deema. Maaloo ilma koo arma kootiin si qabee taa'ime waan baay'ee waan asuufitu jira. Armi namani intalli sobduudha. An kanas hin jedhu. Armeen kee kamidhatti fooyyeraan yoo? Waa jijjiirama baay'een qabdu. Siifoo koo anaaf manni kan koo manuma keenya durii sana. Mana nama keessa jiru dhugaa waanuma keessummaa deeme natti fakkaachaa jira.
Lakki kennaa fotoollee keessummaan deemne baay'ee sitti bareedeera. Ani baay'ee si yaaddeen ture. Haasaa keenya irratti Meelaalaatti wanti gochuu yaadeetu jira.